عشا ماركة فون جالتهم تتري تفجمتو تأمة أورومو زر زرتو جرا بكم هند بكم زرت نتنجا نجرا أجتة أما اللي دبلتني كنجرا نبديك أبا هنا واسي أما موت وانتي سني أرجسي سوبرباد وجولي شمارات أني وروني شروع كذا تكوبي سنين بيك نبا يتوجو جرا إن كوبي فتاني جرويو نام نكوبي فتاني جرو ها كوبي فتاني ملا كذا نتكوبي فتاني جرا يكون بيت اللي أسمع برا أجتة خبين تاني لا كوبي تاني فيدا ما رأي كذا فيدا ما أنا ما أكون حالا بايت جرا غرغرة جرا akkasuma amma mooyuu ka hojjetamaa jiru ka gabatti illee haala salphaan gurguramuun jira inni sun immoo akkuma faayidaa qabu miidhaallee qaba faayidaan isaa saajaa hin qabu ibiddi nama hin tuqu ibiddaan hin gubatanii qarshii ofii baasanii haala salphaadhaan bitatan garuu miidhaan inni qabu faayidaa sanii hojjechuudha miidhaan isaa amma asuma asitti bakkee nuti jiraannutti jireenya asitti bakkee nu jiraannu amma Shashamannedha as keessatti jechuudha akkamiin qopheessan yoo isiniin jedhe warri gabaa keessatti ta'ee baattinnaa ta'ee warroonni fayyadaman boqqollaatti dabalan haala salphaadhaan boqqollaan gatiin isaa qallaalidha waan ta'eef boqqollaatti dabalaniitu haala salphaadhaan boqqollaatti dabalanii gurguran akkamitti dabalan boqqollaa kan hin oo'isanii boqqollaa kan shiroo fakkeessanii baaqela xiqqishumatti dabalanii akkasitti gurguran namni keenya yeroo baay'ee maal filata foon nyaachuu filata foon damooyyuu foontu bu'aa irra qabamoo kanatu bu'aa irra qaba jettanii adda baafachuu isin irra jiraatu kunniin amma akkana ilaaltan waan salphaadha wantoota Oromoon kenna qabu oomisha Oromoo kenna keessaa bahu garuuyyuu faayidaan isaa guddaadha akkuma faayidaan isaa guddaa ta'e akkaataan qopheessa isaa itti qopheessanillee qallaalidha waan guddaa isin hin gaafatu haala salphaadhaan qophaa'aa garuuyyuu faayidaan isaa san caala mee itti fayyadamaati ilaalaati foontu irra bu'aa qabamoo shiroo kanatu irra bu'aa qaba jedhaati adda baafadhaa guddaa hagana kan jedhamne kan hangana hin jedhamne kanatu irra bu'aa qaba foon irra jechuudha wantoota baay'ee jira amma akka qophaa'ee jiru mul'isa takka kan addaan baasee isin mul'isa faayidaa isaallee isinitti himuu danda'a faayidaa isaa warroonni fayyadamtanii beektanii akkuma jennetuyyuu kan fayyadamee hin beeknillee fayyadama yeroo baay'ee foon illee akkuma barbaachisaa ta'etti foon illee gahee mataa ofii qaba kunillee garuuyyuu gahee mataa ofii qaba namni keenya amma namni kamiyyuu ta'e kan mana qopheeffatullee shiroma kana bichaa qimamee itti dabaletti fayyadama garuuyyuu maal tokkotti dabalamullee asumaan baradhaa'edha baaqelillee gahaa mataa ofii qaba wantoonni kuwwanillee gahaa mataa ofii qaba bu'aan isaallee akkasumatti argama jechuudha. Kun ammoo waan qarshii guddaallee nama gaafatu Oromoo keessa hojjeta. Oromiyaa keessa argama. Haala salphaa ta'e waan gaarii irraa baratan sim fayyada jedhee yaada. Inni asitti jiru kun kinoo kun baaqelaadha. Baaqelaa kana akkuma kiyyaa nakaayetumaan akkuma kiyyaa mooyyatu haala salphaa ta'e jechuudha. Amma teknooloojiin babal'atee namni keenya teknooloojii fayyadamaa teknooloojiin sunillee akkuma faayidaa qabu miidhaallee qaba. Hin caccabaa amma asitti ansaraan keessaa argitan kun ansaraan kun bichaan kana tokko nabbahee baaqelli tokkochi isaa osoo hin cabin akkana qopheessee jechuudha. Caccabaan tokko hin jiru kinoo asirratti illee akkuma argitan caccabaan tokko hin jiru nagahuma baaqelli bichaan bahee mooyyatti mooyyattume akkamiin mooyyattan dura baaqelaa kana bitee keessaa hafarsee qe'ee aduu guyyaa lama oolchee akaayee erga akaayee ka'ee booda haa inni qorruu eegee mooyyattu uummata akka illee namni haala salphaa ta'een irraa yaa'a inni kun shumburaa diimaadha inni kun kinoo mul'ata. Isinitti kaameraa xiqqoos qabiidha. Inni kun boloqqee diimtuudha. Inni kun abishiidha. Shiqoo jechuudha afaan biraatiin. Inni kun kororimaa fi qarafaadha. Inni kun sigaa maxabashaadha. Inni kun absuudaa gurraacha. Inni kun absuudaa adiidha. Inni kun barbareedha. Barbareellee ani bituu hin deemne. Baay'ee waan ittiin daballeef xiqqoomatti dabala waan ta'eef karaa rimaa akka xiqqoon ajju jiru qaarama ufumaatiyaa innaa kun immoo xooshinyeedha kun sobilaadha xooshinyeellee waanuma takka iyyuu waan biteen qabu kana sigaa maxabashaa jechuun warroonni afaan hin beeka jedhee yaada an afaan ittiin beeku sigaa maxabashaadhaan beeka isa kana jechuudha gibbii keessaa qaba gibbii keessa fayyadama sukaayillee asuma gibbii keessaa qaba sobilaallee kinooti asuma fayyadama kinoo xooshinyeellee waan hundumaayyuu wanta hagapheen addaan waan mutakkatti wanta ambitu hin jiru boloqqee irraa shumburaa irraa kanneen hin bittan haala salphaadha waan Oromiyaa keessa argamu waan ta'eef waan qallaalidha kunniin faayidaa inni qabu foon hin qabu faayidaa kana baaqelaa kana shumburaa kana boloqqee kana kanneen walitti daballee jechuudha abishii ta'e jechuudha afaan biraatiin immoo shiqoo jedhama kanneen guutuu isaa walitti dabaltan taanaan wallaahi anuma isin jedha akkanuma qopheeffadhaati isinummaan akkanuma qopheeffadhaati itti fayyadama hin argitanii bu'aa isaa suudaa adiidha. Qarafaa fi kororimaadha. Absuudaa gurraacha keessa gura qopheeffadheera.
Shuqoo yookiin abishiidha. Sigaa maxabashaadha. Kena. Xooshinyaa isiniin jedheera. Kun sobilaadha. Xooshinyaan kinoo kana ammatti naqaaru kana hin beekan jedhee yaadda. Ijoolleen Oromoo kana wallaaltaniin jira adeema. Kana giddi keessan keessa isinii jira. Akkana walitti dabaladheera. Kun borillee barbareedha. Haala salphaa ta'e jechuudha. Haaluma salphaa ta'e waan gaarii. Keessattuu vitaaminii boloqqeen kun qabu sirrii beektan. Ijoolleen waan akkana hojjettan baay'ee keessattuu jira. Faayidaa isin qabu. Faayidaa hagana hin jedhamne qallaalii kana hin qabu. Kunillee shumburaa. Dammoo irraa hin tumu. Maaliif jennaani vitaaminii qolli isaa kun mataan isaatu vitaaminii waan ta'eef irraan tumu. Kanneen illee irraan tumu. Baay'ee bichaa irraa tuma. Kan waan keessaa hin guuraa kanillee keessaa guuree miicee goysee awwaara isaa irraa miicee goysee qopheeffadhee jechuudha. Xiqqoo immoo hin dhimmisammoo. Kanillee xiqqoo hin dhimmisa. Maaliif dheedhii waan ta'eef shiroo waan ta'eef shiroo keessatti dhimmisamuu qaba. Akka yeroo kana shiimootiin jecha hin dhimmise. Kanallee akkasumas miicee goysee ta'ee deebisee dhimmise kanallee jechuudha. Dhimmifamuu qaba. Maaliif dheedhii waan ta'eef kunniin akaayame waan ta'eef akaayame kana irratti dheedhiin kun yoo gale dheedhiidha waan ta'eef shiroo irratti ammoo baay'ee gaarii ta'e waan ta'eef dheedhiidha garaa nama boqochuu danda'a waan ta'eef kan ammoo yeroo shiroo baay'ee waan hin bilchaanneef hin dhimmisame. Eelee mafaaraa irratti eelee sibiilaa irratti illee ta'an eelee mafaaraa yoo biddeen hojjedhu isaan dhimmise jechuudha. Annaa akkanatti haala salphaa ta'een akkana walitti qopheeffadhee fayyadamtanii yoo argitan jechuudha. Isinuyyuu fayyadamtanii argitan taanaan yeroo kamuyyuu akkana malee hin qopheeffatan jechuudha. Yeroo kamuu ijoolleen biyya alaa jirtanillee haala salphaadhaan akkana baradhaatii galaafiitti fayyadamaa. Warri biyya keessaallee baaqelaa bichaa hin daasifatina. Baaqelaa fatara bichaa walitti dabalee daasifata ilmi namaa. Akkasitti hin daasifatina. Kanneen itti dabalaa fi daasifadha. Kana nyaatanii kaatanii shiroo isaa kana nyaatanii deebitanii kaan iyyuu nyaatanii yoo kana baratan jechuudha. Haala salphaa ta'een akkana fayyadamaa isin jechuu barbaadeeti. Asmaayyoo isinitti tole saayiskraayib laayik sheer gochuun irraanfatina. Iddoo isinitti hin tolle rakkoo hin qabu. Waan gaariidha, hojii gaariidha, hojii bareedaadha yoo jettan saayiskraayib laayik sheer naa godha asuma. Naafnoo qopheeffadheeraa waliin naqachuu jecha naqatu. Kunoo isinii gale jedhee yaada. Kanneen hundaayyuu bakka tokkotti naqa. Maaliif kana yookaan baabura yeroo itti dhaqeetti naqa jedheeti malee kana hundaayyuu bakka tokko naqa. Amma kanaaf kana waliin naqa madaabara tokkotti naqa. Kana immoo dura gudunfadhee deemaa. Isin argisiisuuf waliin naqe malee anachitti waliin naqachuu barbaade. Kanneen lamaan amma waliin naqaa garuuyyuu kana immoo isin mul'isuuf akkana godhe malee amma itti naqu. Maaliif jennaani yeroo achi naqee achi ga'e achitti naqadha jechuudha.